Hai hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha jiruuf jireenyi akkamii hordoftoota koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan akkamii isin jirtu nagaa keessanii nutis jirra nagaa keenya akkamii isinii jiruuf jireenyi maal keessa jirtu nuti jirra isinii jenna kaa kun ganni akkanaan ganna akkasitti uffannee jirra. Uffata meeqan uffadhe seetan uffata baay'een uffadhe jechuudha dhugaa dubbachuu fi kana nan uffadhe kana argaa jirtu jaakkeettiin jala jira kun jala jira kun gubbaa jira bakka dhiisa ganna haala kanaan dabarsaa jirra nuti isiniin jennaa akkamii isin jirtu miti jiruuf jireenya maal fakkaataa hunduu bareedaayyuu har'aa maal hojjetaan jira hoo jettanii shiroo guuraan jira keessa shiroo keessa qoshashaasaa argaa sanguun no argaa shiroodha jechuudha. Shiroon gaayyoo kana meeqaanan bite yoo seetanii xiqqoo ishii mul'atu na fakkaate meeqoo nan sirreessa. Meeqaan akkam bite sintan agarsiisa. Xiqqoo ishii gadi ciise silkiin mitiire mammoon ta'u iyyuu ishi akkanumatti haa ta'u gadhiisaa akka didee har'aa meeqaanan gaayyoo bite seetanii gaayyoo kana argaa jirtu ilaala kun gaayyoo shiroo jechuudha. Gaayyoo shiroo birrii meeqaanan bite seetan birrii 65 kiiloon tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kattaa deemee tanan bitee dhufe safara dura jiraannee suuqiidhaan fide jechuudha. As immoo baay'ee suuqiin hin jiru mana ofcoo jira garuu mana ofcoo safara nuti jiraannu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee wuddiidha jechuudha waan hunduu wuddiidha. As xiqqoo finfinneerraa waan xiqqoo waxaa jedhuuf waan hunduu hin waddada jechuudha asitti. Soogidda illee dheengadda soogidda lammiidhaan soogidda naaf hidi koottuun jedheen asii jechuudha. Achumaan kattaatti birrii 15dha asii immoo birrii 20 isayyuu dhugaa dubbachuudhaaf irraa qannasaniitu ashagu ta'ee ani hin beeku jechuudha. Baay'ee xiqqoo tokkodha jechuudha kan lammiin naaf hidee dhufe birrii 20 soogidda birrii 15 binnu burraayyuutti asitti immoo birrii 20 isheeyyuu xiqqoo tokko irraa qannasanii ashagu na fakkaate. Innaan immoo wanti naan barakanne soogiddi naan barakatu iyyuu maaliif garuu soogiddi baay'ee naaf hin barakatu mana keessatti. Innaa akkasittiin isiniin jedhaa tokko immoo maalan isinitti maseetanii har'a ataran isiniin jedhaa ataras biteeraa baaqilaas biteeraa eessa deemeen bitee dhufe seetan burraayyuu deemeen bitee dhufe. Jechuun baay'ee fagoo miti asii taaksum tokkotu isin geessa burraayyuu achi deeme tananii achi bitee dhufe jechuudha. Achi xiqqoo ishii hin qannasa yaa'u gatii taaksii malee gatii taaksiiti malee achi wanti tokko hin qannasa. Amma asitti timaatimiin birrii 25dha achitti immoo birrii 20 jechuudha kiiloon tokko burraayyuutti. Akkana isiniin jedha yaa'u mannaagashaa kanaan dura gabaan sin agarsiise sana achi odeemtan homaan jedhu garuu asii warra gulliitii bira baay'ee waan hunduu guddiidha. Innaa akkana isiniin jedha gaayyoo birrii 65 nan bite. Gaayyoo birrii 65 nan bite. Kunoo atara kunoo laala kuni atarri birrii meeqa seetan birrii 85 atarri shiroo jechuudha. Nyaataan jira atarri shiroo kun immoo birrii 85 baaqilaan immoo biteera baaqilaan immoo yoo
funaanaan jira. Kunoo baaqilaanis isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Baaqilaan immoo birrii meeqa seetan? Birrii 70 baaqilaan. Inni akkasiin haala kanaananii Finfinnee bu'ee bitee dhufe kaleessaa siinan bitee mana huccuu deemee gaafannaan baay'ee waddade jechuudha. Achumaan Finfinnee deemee shiroo kiyyaa shammatadhee dhufe jechuudha. Asumatti nyaadhee fite shiroo. Innaan qulqulluudha ammoo mana huccootii miti kanan bitee suuqiidhaan bitee jechuudha baaltinnaadha. Baaltinnaan bitee nama baay'ee qoshashaan qabu garuu dudduudaa tokko tokko qaba. Dudduudaa kan irraan ququncaane isa tokko tokko qaba. Isa immoo keessaa funaanaan jira jechuudha. Isa san keessaa funaanaa. Inni akkasitti gaa shiroo keenya daakkachuuf jirra. Shiroo dhugaa dubbachuuf kan isin ajaa'ibu yeroon biyya Arabaatti galanii kiiloo 3 daaksisee shiroo jechuudha. Amma kunoo ergan biyya Arabaatti galee ji'a 5ffaa koo fixeen jira. Ergasii kunoo reefu finne jechuudha shiroo sana. Reefu finne ji'a 5 guutuu jechuudha. Kiiloo 3. Namammoo yaa shiroo yoo baay'istanii daaksistanii yoo ture ona jedha jechuudha waansa. Innaa kanaafuu akkanattiin xiqqeessanii yoo daaksisan malee ammas kiiloo 4 caalan daaksisu. Kiiloo 4 daaksisa. Isiniin jedhaa akkasitti kaakkottaati shiroo nyaadhaayyuu. Shiroon nama nuffisiisu amma ganna fa'aa waan ta'e shiroo ho'aa fa'aa yoo nyaatanii baay'ee namatti tola. Shorbaa fa'aa, shorbaa misira duudaa fa'aa shorbaa hojjedhaa dhugaa. Tokkommoo misira duudaa mokoroonii shunkurtii adii zanjabila waan akkasitti naqxanii shorbaa dhugdan ganna kan akkasiin hin baattu. Isiniin jedhaa akkasiin haala kanaanii har'aa Finfinnee dhaqee dhufe katamaan dhaqee dhufe. Nuti baadiyyaa keessa jiran beektu miti. Kana seenaa shiroo funaanaa jira. Saamuna kana immoo keessummaan qaba. Keessummaan nutti dhufaa jira. In argitu. Keessummaa dhufu immoo sapiraayiziin sin godha jechuudha. Sapiraayiziin sin godha shiroo dhiyootti egaa. Keessummaa haaraadhaan. Hin beektu garuu keessummaa sana yoo beektan jechuudha. Isiniin jedhaa warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Warri immoo maatii turtan immoo like share godhaan isiniin jedhaa. Galatooma baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Koottaa shiroo nyaadhaan isiniin jedhaa. Bye bye.